mundi amasi tiya tinilla duge zaata na sakarane demu jirje ammatu guutus dirwachisa suntum sisa male na rade imbanu singe ulani sindem khati sittiin deemna raawwani nama booda deemtee ulaa raddoinaan sittiin iyya Oromia ansini mbona Oromia biya sena Oromia imbanu sirra Oguu duraa san sammuutii kanatti hima yaadi wanni sirraa banuudhaan jirtu kun okkulu fidee sirraa baasitee nyaata fannifadhee siniin dhaabbatu jira tamaa. Bakka irraa dhuftee himi dura. Laa san naan halkanii guyyaa irraa baata namni dhiiga kiyyaan baafachuudha deemee etteemi. Dhiiga kee guyyaa baafatte halkan homaatu cisitee sisere. yaa fi guundala dubbii alaaf irraa dhaamseetta mana keessa naa qabatti dhiiroo koomaan ta'e maaluma amma Namana keessa guyyaa firaa dhaamsa ala keessa guyyaa firaa dhaamsa malee halkanii miti yaa. maalumaan balleessa yaa rabbi yaa yaa Waan balleessi beekatu. yaa fi wallaahi waa takka qaawwaati yaaddi kana hundi bira hin jiru man Waan balleessi sammuu teekas ni jirtu beekati amma ana kana jirtu guyyaa isaa irraa akka baratte kan maal biyya maaluma yaa fi narraa bane haa qaatiraa inna jirti guyyaa meeqaatti dadhabbii inna jirti yaa wayii qaatiraa maaltu si bulchaan kanoo? tuba mana irraan bantu Hin banee? Sirraa hin banaadhaan kun moo? dhiiroo koomaan ta'e dubeera Akkashaan kusiin beekamana dhaabdu? yoo chittiin deebi'ee jeessa mazaan kuttee dhiiroo koomaan Deebi'ee bakuusanitti? yaa miti yoo har tokko kanaan deemuun qabu narraa bane haa Achumatti deebiin jee waan akkasiin hin jaani achumatti deebiin akkuma irraa dhuftanitti. yaa fi naabeetii kun abbaa ilmaaniiti jira haala ilmaaniiti yoo gara wajjin jabaannu bane haarra Adabbaan maaliif haadha maalitti yoo beekte maantu guyyaa sadeela si bulche guyyaa warra akka godhatte halkan maan galle manatti. wayyaa boqqoon wanta dubbii namaattaan dhiiroo dubbii namaattu mana keessaan naa baasiyo Wanni si baasi takka illee hin jirtu ofumaaf sana didde malee. maattu mana keessaan naa baasi amucaa aanee jaansuni wallee dhufe yaatti kana gargaarche Ono yaatti taatu ulaan irraa banu itti ulaan taatu irraa banu itti dhalaablee jireetti dhiiroo dhalaablee jire jetti himeemo isaatti himeemo akkuma wanta yaa akkuma gaariyyanta cinqii gubbaan naa baate yaa wayi maqaa tiraa taatu na jirti mana irraa bane haa seenituma ciisee na gaafatte yaa wayi Bakkuma irraa dhufte deebii ciisiin jee qaatiraa si jiraami. Guyyaa sirraa baate halkan sirraa baate miira dhiiga ta'e. Hojii achumatti deebii. uffata illee hin jirtu yaa wayi Babbalaan dhiisuu namatti hin iftu. Dhiiroo maan ta'e yaa yaa fi dilamu garaan jabaatiin irraa bane yaa Siimee din jira atu dila kana jabaattee halkan sadii guyyaa sadii ala bultee maalitti jabaachuu qaba. yaa halkan sadii guyyaa sadii waan itti jiru siimee irraa bane haa Guyyaa sadii irraa kan falatte mana irraa kan falattaa hin jeeban. yaa fi irraa bane haa Saan mallee hin deemne asuma jirtaati. eessatti hin deema Hin deemne. eessatti hin deemee Hai bakka irraa dhuftee deemte kaayisa deemte kara biraa. bakka irraa dhufe hamsa Bakka irraa dhuftan beektu. Naa si garsiisaa dhaabu bakka irraa dhufte sanii si garsiisee si biraa deebi'aa dhaabu. Siin garsiisee bakka irraa dhuftan beektu ana beekaa. Dhaabbuu xaxabattiin jira. Andugumattiin jiru ati tapha jirtu inni dhaabbate soo jaasu dachiin naammateetiin hin jettiin irraa deemee hin danda'u guyyaa sadi guutuu ofii foo halkanii guyyaa
aaratti rakkaattiin buleetiin dandoon ofirraa irra faana raadee. Hin banuun jeebar sirraan. Hin ban. Aluma saniin naayim baggoolan naayim fisan booda osina qamalee osina qokkanatti. Ijoollee irraa kafalta akka illee hin jirtu. Ijoollee guyyaa irraa kafalatta moo halkan irraa kafalatta naayim himee. Halkanis isaan irra jirtaa? Isaan bira jirtee halkanis. Guyyaa irraa kafalatta malee halkan irraa kafalatta. Ayyee guyyaa irraa kafalatta halkan ooree. Halkanis teessee isaan eegda. Maaliif isaan eegda? Wanni isaan eegduuf maali? Guyyaa irraa kafalattee karaa mana keetii galuun. Halkanis isaan irraa kafalattamii? Amma deemin jebar hal marma ila amma bira teessatani bira deemi malee qulfina kanatu namban tuti deemme. Dhalaa takka biran dhayne. Hai telefoona maaliif narraa cufta maaliif yoggoonsi bilbilanii laan kaafne maaliif telefoona kiyya ofirraa hiit hoololaa birin jiran. Deem bira deemi kadhalaa san biratti. Qulfina kanaa namban tana kocha achumatti dhaabbadhu meenarraa. Namban tuun jee qulfina kanaa nama biraa barbaadin tabantu tamaam. Afaan Oromoon beektu isaati. Turjumaana fidannuu reefirraa. Afaan Oromoo beekte dhalama biraa ruftu san bira deebii siin jeebar. Guyyaa irraa kafalatti halkanoo eessa bulteree bakka halkan bulte himi dura busee osina ina mana keessa khalaas. Yaa kun intalti tun isumarraa dhugaadha yaa. Akka dhalaan tun akka ijoollee dhadhaatti yoo yaa kira dhaabani haa. Hin banuu siin deemulaanii isin deemkaati. Eessatti deemna raabani ulaata yaa kee ulaa cabsiin irraa bani. Ulaata lalaan amma booda deemtee rodhoite jaasitti iyyee uummata guutuu dirmachiisin nama rafuun dirroo as kaasee. Sitti dirmachiisini. Dirmachiisu wallahi bani haa irraa halaas bani haa. Dubee isaan deemaman. Bakkuma bira dhala biraa dhufte deemtagaa. Yaa kira raabani haa billa alee yaa kee. Andi dilaan gaamatti iyyee sin qaanyetiin hin deemtee fi kana raabte dhala biraa dhufte sanitti deebi. Yaa dhalaan takka wagga humna raabani haa. Hin banuun jebar dhala san bira deemi sitti sirraan banu laa sittiin iyyaa. Maafinatti iyyitasa maaliin balleesse? Maali gaazaa kana dhuftee maali raabsi taree sa'a guyyaa sadi guutuu ala bultee. Guyyaa sadi suuta iyya kaas galee maali kana lallabdee amma nama nama nuti kaasiniiti aanyiidha. Sittiin kaasati deemuu baannaan oolaa deeftee laa dhabban simattiin kaasanii. Yaa kira raabani haa billa alee yaa fi. Deemee mala sii galee. Yaa fi aanyiidha raabani haa. Qaanyiin akkanaan jirtu atu qaanyii wallaaltee abbaa ilmaanitti ta'u wallaalteetti guyyaa sadi guutuu ala bultee dhufte namaa. Osoo itti hooti qaanyii beektan qaanyii beeka yaa. Hin banuun jeebar maaliif hin bane sirraa? Amma ni deemtamuun deeman sitti iyyatiin illaan dhugee sa'aa tana sakaraalee deemu jirjee ummati guutuus dirbachiisa sun tursiisa malee narraa deemati. Sakaraalee deemu jira dhugee sa'aa tana deemu jira dhufee na rabbashaa halkan sa'aa tanaan jee nama si baasu sin tursiisin. Ofa narraa deem nagaa hedinoo deem sittiin iyyaa. Haapuu gaa sittiin iyyaa waan fayyidaa amma booda deemtee olaa raddooinaan sittiin iyyaa. Hin banuun jeebar hin banuudha kalaas sittiin iyyaayee. Kalaas deemi gaa akkasitti iyyuu feene sitti akkasitti iyyuu feene deema iyyee kalaas. Sittiin iyyuu haa deemi. Bakkuma irraa dhufte qofa deebi'aa sittiin iyyuu. Waan nagoota ni beektatu. Karaa haqaa maalirra deemu jirta? Dhaabu badiin keessa hin jirtu. Tiyya keessa jira dhaabu. Waadaa waan qabdu. Sammuu ta'e keessa barbaadimee waan quba qabdu maal fa'aa jira sammuu ta'e keessa waan ati balleessite guyyaa sadiin kana keessatti.
Waa takka isa keessa hin jiranii. Yaada dhalaa saniitu isa keessa jiraa miree. Dhalaa biraa dhufte gaa tamita biraa dhalaan. Oromia ansinin bona.